Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa fayyaa jirtu. Arras qophii isa online business jechuudha. Isa platformii haarawaa sanarratti akkaataa itti recharge godhamu isinitti argisiisa jechuudha. Rechargein isaa jechuudha akkamitti akka godhamu tokko tokkoon isinitti argisiisuu barbaada. Anis aappii isaa buufadheen aappiidhaan seenee isinitti argisiisaa jira jechuudha isa kanarratti jechuudha. Kanaaf jechuudha jalqaba irratti akkuma argitan hoomii kanarratti withdrawalinis jira. Akkuma asitti argitanii kunuuti withdrawalinis jira akkasumas rechargeins jira jechuudha. Isa kana malee wanti isin gootan jalqaba irratti jechuudha erga recharge fi wanta hunda isaa xumurtan jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha bank information kana jalqaba guutuu qabdu jechuudha. Bank information kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ani kiyya guuteen isinitti argisiisaa jechuudha. Kanaaf jechuudha inni kun maaliif barbaachisaadha? Withdrawal godhachuudhaaf jalqaba recharge gochuun dura akkaataa itti withdrawal godhatan hunda isaa step processa isiniif galuu qabu sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kanaaf erga isa kana xumurtanii jechuudha akkaataa itti recharge gootan isinitti argisiisa jechuudha. Maqaa keessan asirratti jalqaba lakkoofsa bilbilaa keessan barreessu asirratti immoo maqaa keessan kan baankii komeershaalitiin banattan jechuudha. Isa komeershaalii kana immoo yeroo takka cuqaastan komeershaaluma jedha komeershaaluma cuqaastu ergasii bakkanatti immoo account numberii yookaan book account keessan barreessu jechuudha. Kanaaf anis bakkanatti barreessan isinitti argisiisaa jechuudha. Kanaaf erga kana xumurtanii erga kana kanatti xumurtan jechuudha. Okay bakka jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Isa kana guutuu isaa step isaa xumuruu qabdu ergasii okay kan jedhu kana cuqaasna. Kunooti mobile number must be 9 digit jedha. Bakka kanatti wanni dogongora goone jechuudha. Bakka kanatti 9 kan jedhu kana jechuudha. Isa 9 jedhu kana barreessuu qabna jechuudha. Duwwaa kana bira balleessine jechuudha. 9 jennee eegaluu qabna jechuudha. Kanaaf ergasii okay cuqaasna jechuudha. Kunooti binding is successfully nuuf jedhee jira jechuudha. Ergasii kana xumurre jechuudha. Maaliif kun barbaachisee withdrawaliin keenya directly jechuudha automatically akka seenuuf baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Akkasumas namoonni invite friend barbaadan akkuma jedhame jechuudha viidiyoo jalqabaa irratti my team kan jedhu kana seentanii ergasii how to make kana yeroo takka cuqaastu copy isiniif jira. Ergasii namoota affeeruu barbaadanis copy paste gootu jechuudha. Kanaaf withdrawal gochuudhaafis asir gama kanaanis ni mul'ata. Home kan jedhu kanaan isinitti argisa. Home kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Ergasii recharge kan jedhu kana yeroo takka jechuudha. Recharge bakka jedhu kana jechuudha yeroo takka cuqaasna jechuudha. Anis kan birrii 600 tokko biteen isinitti argisiisa jechuudha. Akkasumas if you need to recharge a large amount you can recharge in batches. Actually payment must be kun isa maaliif jechuudha isarra wanni tiippiidha jechuudha. Tiippi jechuun wantoota pirinsipaalii ta'an jechuudha tokko tokko isiniif kennaa jira jechuudha. Kanaafuu recharge time 9 hanga 10 akkas jedha jechuudha. Isa kana bira kunnee jechuudha. Recharge hammam barbaanna jechuudha. Kan nuti immoo fakkeenyaaf kan 600 jechuudha. Minimum nuti 500 dandeenya jechuudha. Garuu nuti 500 galchina jechuudha. Amma fakkeenyaaf birrii 100 nan qabu waan ta'eef gama kaanii jechuudha. Isinis feetan 600 godhuu dandeessu, 500 gochuu dandeessu. Boonasii booda fudhachuu dandeessu jechuudha. Ani immoo fakkeenyaaf birrii 600 godha jechuudha. 600 guutuu isaa galcha jechuudha. Ergasii apply recharge kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Apply recharge kan jedhu kana yeroo cuqaasne jechuudha. Battalumatti jechuudha gama accountii irratti recharge gochuu qabnu irratti nu ergisiisa jechuudha. Erga isaa asirratti nu fide kana jechuudha. Erga asitti nu fide akkuma jalqaba goone jechuudha. CBE1 isaan asirratti arginu kana jechuudha. Recharge amount kana yeroo takka copy goona jechuudha. Amount isaanii kana jechuudha. Kunooti amount asitti arginu kun jechuudha. Copy kan jedhu kana cuqaasna birrii 600 copy goona jechuudha. Isin kan feetan recharge gochuu dandeessu. Bakka kanatti deebina waan ta'eef jechuudha. Bakka kanatti ID kana kan galchinuuf ta'a jechuudha. Kanaaf jalqaba account isaanii kana copy godhannee jirra. Ergasii gama CBE appiitti gallaa jechuudha. CBE appii akkuma jalqaba platformiiwwan kana duraatti galchaa recharge gochaa turreen san jechuudha. Akkuma argitanii steppiiwwan kana hunda erga xumurtanii jechuudha birrii 600 galchuu keessanii fi akkasumas wantoota barreessuu dandeessu jechuudha. As jalatti fakkeenyaaf jechuudha kaaribuu jedhama jechuudha. Kaaribuu
kaaribuu jennee barreessinaaf jechuudha. Ergasii continue kan jedhu kana cuqaasna. Piinii keenyas barreessinee galchinaaf jechuudha. Wantoota xumuruu qabnu tokko tokkoon haala kanaan xumurraa jechuudha. Birrii 600 akkaawuntii achirraa koppii goone saniif galchinaa jechuudha. Kun akkuma argitan isa kana screenshot gootu jechuudha. Screenshot erga gootan jechuudha. ID ammas fudhachuu qabdan jira jechuudha. View bakka jedhu kana jechuudha. View bakka jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. View receipt kana jechuudha. ID transaction jechuudha. Transaction ID galchinu sana jechuudha. Asirratti kan galchinu sana fudhachuu qabna jechuudha. Jalqaba ergasii jechuudha isa kana yeroo takka WPS kana cuqaasneeti isa sana keessa koppii godhanna jechuudha. Kun asumatti akkuma argitan FT kan jedhu kana jechuudha. Yeroo takka itti qabanne jechuudha. Koppii goona ergasii kun akkuma asirratti argitan koppii yeroo takka cuqaasna jechuudha. Erga koppii goone jechuudha irraa deebina jechuudha isa kaasii kanarraa jechuudha. Isa kana erga irraa deebinee bakka kanatti deebina jechuudha. Transaction keenya asirratti kan koppii goone yookaan kan screenshot goone sana asirratti barreessina. Ani fakkeenyaaf koppiin godhe jechuudha. Receipt keessaa baafadhee ergasii kun check click kan jedhu kana jechuudha. Akkuma bakka kanatti argitanitti jechuudha. Click kan jedhu kana jechuudha. Click to submit text the transaction ID kan jedhu kana yeroo takka click goona jechuudha. Kunooti kuno successfully nuuf jedhee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitanitti successfully jedhee nuuf galee jira jechuudha. Kanaaf nuti wanni eegnu amma baalaansii keenya irratti akka galu laaluu qabna jechuudha. Baalaansii keenya keessatti aappiitti deebinee jechuudha. Ani aappii nan qaba waan ta'eef aappii sanatti deebinee baalaansii keenya ilaallaa jechuudha. Baalaansiin keenya 110 ture jechuudha. Amma immoo meeqa akka ture ilaallaa jechuudha. 710 ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf riichaarjiin kiyya kunooti akkuma argitan battalumatti yeruma sanatti jechuudha 710 naaf galee jira jechuudha. Yeruma takkatti jechuudha. Akkuma riichaarjii godhee xumureen akkuma baankii hunda keessatti jechuudha wantoota galfamuu qabu hunda galcheen 710 naaf galchee kun walumaa gala jechuudha. 600 immoo riichaarjii kaniin godhee jechuudha. Kanaaf ergasii piroojeektii kan jedhu kana cuqaasna. Process xumuraati jechuudha. Invest now kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Invest now kan jedhu kana projektiiwwan nuti bitachuu dandeenyu keessaa akka 600 kana waan ta'eef invest now kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Kun investiin descriptionii waa'ee isaatirraa tokko tokko kun asirratti isinii fida. Nuti immoo kanaaf recharge kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna. Recharge wallet kan jedhu kana jechuudha. Isa kana yeroo lama bituus dandeessu jechuudha. Han 600 kana jechuudha. Rentaalii kana jechuudha. Kun akkuma argitan kana biteen jira jechuudha. Yeroo kanaaf jechuudha guyyatti jechuudha seentanii jechuudha sa'aatii 24 jechuudha receive kan jedhu kana yeroo cuqaastanii jechuudha. Kanaaf next days naan jedha jechuudha. Guyyaa itti aanurraa eegaluu dandeessu jechuudha naan jedha. Kanaaf guyyaa 15 keessatti jechuudha birrii 900 kan argannudha jechuudha. Projektiiwwan kan bitanne kanarraa jechuudha. Kanaafuu baalaansiin koo amma 110tti deebi'a jechuudha. Birrii 600 kan irraa bitee waan jiruuf jechuudha. Kunooti 110tti deebi'ee asseetiin kiyya immoo estimeetilii godhamee 900 kaa'amee jira jechuudha. Akkuma asitti argitan kunooti birrii 900 kan estimate godhameedha jechuudha. Akkasumas recharge kan hin godhe kana jechuudha. Incoming naaf galee kana jechuudha. Boonasii argachuudha. Akkuma isin jedhe jechuudha. Customer service wajjin haasawaa qabdu jechuudha. Guyyatti jechuudha. Wantoota tokko tokko haasawaa qabdu. Wantoota isinitti ulfaatu ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma inni kun dubbiseet gaafadheet jechuudha. Namoonni akkasumas aappii barbaadan isiniif erguus nan danda'a jechuudha. Aappiiwwan tokko tokko jechuudha kan barbaadan yoo jiraate. Kanaaf kun ani wantan wajjin dubbadhe keessaa tokko tokko jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan wajjin relationii uumuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu wantoonni argaman kanneen akkanaa kana fa'aa keessa jiru jechuudha. Akkasumas guruppii isaanii keessa seenuu barbaadan kunooti guruppii isaanii keessatti jechuudha. Yeroo takka takka wantoota gad lakkifaman waan jiraniif kunooti seenuu dandeessu jechuudha. Wantoota kunooti uummanni argachaa jiran jechuudha. Screenshotiidhaan ergaa fi jiru jechuudha. Akkuma INP sanitti jechuudha. Anis jechuudha screenshotii ani bite sana jechuudha. Erguus nan danda'a jechuudha. Kunoo screenshotii sana bituu kiyya jechuudha. Invest godhuu jechuudha. Kanaaf wantoota kana kanaatiinis keessatti hirmaachuu dandeessu jechuudha. Maaliif activate ta'uu keessan argisiisuu qabdu jechuudha. Kanaaf jechuudha har'aaf kunooti platformiin akkaataatti recharge godhamus isinitti argisiisee jira jechuudha. Platformii haarawaa kan biraatis akkuma portfolio hojjettanii jechuudha kan biraas isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf share godhaadha namoota hedduudhaan invite gochiisaa jechuudha. Hojiiwwan kana jechuudha yeroo muraasa keessatti dafnee hojjennee jechuudha. Profitability yeroo gabaabaa dafnee keessumatti seenuu qabna jechuudha. Nuti yeroo rakkoon keenya maal seetu
erga namni seenee hojjetee jechuudha wantoota hunda irraa argatee bu'aa isaa nutti argisiisee nuti bu'aa isaa argurraa kan ka'e nuti seenuu barbaanna jechuudha rakkoon isaa kana jechuudha. Wanti tokko isuma yeroo haarawaa ta'e jechuudha bu'aa argamsiisa waan ta'eef yeroo haarawaa sanatti yoo xiqqaate birii 600 akkuma angolee kanatti jechuudha seentu ergasii invite gootu wantoota akkanaatiin jechuudha keessa guddachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isa yaada asirratti qabaatan yoo kan qabaatan jiraates komentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Wantoota tokko kan sirreeffamuu qabu jettanis kan komentii jalatti naaf barreessuu barbaaddan yoo jiraates naaf barreessaa. Isanas ilaallee wanta godhuu qabnu goonaa jechuudha. Kanaaf qophiin har'aaf qabadhee kanuma fakkaataa qophii biraatiin hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.